Rojal kabate. Ya rojal kabate ya woruji ma do fe gabbara no gafa te ran shari awan na fedan te isu di garu chawn thane dulom te tal isin de tayu heruma gette. Batam azanku galgala ke ta gabbaru kanatti azanera. Yo intal ke tan ni de se fuqatte galte gara ke na de ma gabbaru no. Ay nyaate erga fitte wanta ka jira manjiru. Nuti kulkulu kani nyaatamne kenne wantef ida sirra jiru galchi. Inta labbaan qabne fuutee bira teessaa jedhee raayyaa abbaa macaa. Kanaafuu furmaanni kenna maalidha? Waa'ee gabbaraa gaa duraan hin baramne nu biratti intalli keenya intala. Yoo kana gaafa naa yoo deemtan isin jecha lafa katti guma baafachuu dha. Kabbarno. Meeqa isin gaafatan? Artii gaafa dhayita. Annanne. Ani birdi libsii dhuma sana baachuun dadhabe. Libsii? Baattee geessu? Taades. Guma baafachuu dhufte. Inoolu. Hundi keessan sheerii godha. Abdiin guma baafatu dhufe warra arsiitti soddoomne arsii dhayne birdilimsii konkolaataa guutuu feene ati mucayyoo keenya tola fudhatte intala bareedduu sii deette. Ammallee tola fuute intala kee miliyeena 5 jetta. Maaliifi huu maayinasuu jedhe. So abdishaa aggaaroo rabbi sabrii siyaa kennu kaawwasamaati. Soda yetu yaqaddameno Abdussalam Orqu tokko achi fuchisuuf beekta yaqaddameno abdisha waaqayyo obsa si waa kennu as jala barreessa kun soda jira abdisha Abdussalam Orqu jira Abdussalam le jira inni sachi hundi keessanum share godha yaw akka abdiin natti himetti ijoolleen sanyii mootii gaaf doktor Asliin biyya dhufan lafa bunallee sii kennina manallee sii kennina jaartii birallee sii daballaa ajiranii naan jedha yoo isin sobdanillee beeku enem tasfaa aragaallo yaw waa daambanyaa jabeeffachuu nama jiru kan aggaadayyuu daambanyaa jabeeffachuu network keessaa sirreet akkasumanis waayifaa mana kana du'aadha enna yaani yaa hubatanii rakkoo miti soo kanaafi amma kennaa sodda qabna hundi keessanuu sheerii godha soddaan kabaja kennaa qabna shikiraatti keessaa fide adeemaa jaalama kennaa soddaaf qabna haga yoomii arsiin qofti baxxaaniyaa uffatti warri jimmallee uffatuu qaba haga yoomii arsiin qofti gabbartee gurgabbara nyaatti nuti warri jimmallee nyaachuu qaba leelam tacammaari mallee zaga achuu qay kaamera tufamu leelam tacammar iska machero alle ko alle iska machero tabale baka iska machero hu minus hu mali hundu damman fincoftu teetetuma fincofti waan jarame morbiin kaa jiru ammallee gabbara shamaran artii kana balleessu waan barbaadaniif akka ummanni birallee qammasee laalu goona nuti mootu warri Arsenal irraa kilaba biraa taphatu warri akkanaafa akka reedi fa'aadhan reedi isinii galee soo kanaafi yaa'u haati seenallee gammachuu mana keessa fiigaa jirti akka warra heerumtuutitti seena argitee gabbara nyaataa jira warri keessa argitee argichuufti kottu mee asin taa'e abdii bira kotas وانا اتنا قران لنا ايوه الدلالو عندك الفنشيري قرا كوني كتيك توك كانوا لتركي مجرى شيء صار فيسبوك فيسبوك على لقاه خلاص في كم مره تيك توك دين بدا فيسبوك يدقا ولا تيك توك فيسبوك يدقا فيسبوك يقطع نتورك يو زين فيسبوك يقطع غراتي فيسبوك اصلي سجلنا نجرا ارس إننا أي ثانية سيركي إن دايم هركا كم ده خلاص لا سيركي بقالي تسمع تو لا إنك أنا ما كاتا نيرا سيركا ونارا ما مبرلبسي أكلك أو ده أرد نارا كم دايما ما برو جرب ولا بجرو أبصر أي ثانية إيه أيوه إيه سودانس سودان لا كا كاشرين يسيرله الدنيا ضرب يسير تعمل Please, silky كيف دي سوانا please. Silky kan ke koro charger jira ko. No, Konas. please.
Klik kali kali. Sudan, sudah Sudah bulu kau madani ru. Yau jolen tanyi moti legala thoma. Warri artanani ne warri akka gabbar ufra akka fallu lugar gar tannu tusi tan gitu thoma. Tadi akam sih dai. Ni fatte. Amma ni si jechuun akka aadaa arsiitti Bataaniyaa natti Kiristaan jechuun gabbara jechuun. Kana wallee miti kan. Kuni kan abbummaatti argatte. Okay. Amma mootu solan sira guddaa sira jaartaa jiraate. Bitini. Koisen. Yaa obbolee sangama taataarate natti waan ta'eef. Okay. Way motor. Way suuf. Okay. Minaamin no eegale. Motorri kun illee nyaata. Motor yookaan illee labbara bakka motor sitti gabaabaa intini likkilaa. Okay. Ammoo Wow. suuf no. Wow. Sitti galti meeraa ni godhu. Suuraan kun dura. Suuraan. Berdilirsi lafa kaaya. Suuraa fuudhee. Okay. Bakki meetu baski. Okay. Kootu qofa lakka ilaale. Kasih. Baik, kamu surat itu sih uih. Okay. Foto. Ya. Okay. Iya. Apa kalau? Okay. Andi hojiin kee baay'ina ta'e. Abduuse maan qollofne. Naansa. Kaas mee. Maal? Ani kasuu baasuu hin talle. Kaawwan jiru. Foto no? Video. No. Ini namanya. Abduuse ngi sila cufu kaawar. Please, Abdul seserang kas. Ini waraba ya, Pak. Sekarang waraba. Oke. Saya lagi. Wow. Ada gitu jadi. Video में था अपनी. Video. कैसा? Look. Nanti saya akan mesti. Kun Facebook mo doktor TikTok. Kun Facebook mo TikTok. Facebook ini, Facebook ini. Usuf lah, kompor yo, air lepas. Ligaba. Enta gubbaan taran jirte. Kone eno sinsirrata. Narra atokko. Kana lafa ka. Into. Tosso. Okay. Bidilisi gubbaa uffatee. Narra busi. Thank you. Ufii warta kabbala kaayiroo kan. Xiyyeessa qabu bule waliin fuudhe. Gurbaa keessa ba'i kunillee. Baay'ee. Endo banna. Warri TikTokii kan miidhamtan anaa miidhu. Mul'ata kanatti. Video. Godhaata. Achi garagalchi as kee. Achi garagalchi as kee. Garagalchite? Okay. Okay. Galatooma ulfaadha. Koolatti gadi bu'aa qabu. Dooktara biyya Chaayinaa tormuuf jecha waggaa 27 xaarii lafa xaarii lafa'ee nuuf barate nuti immoo otoo sassatiin intala keenya dammaaf aannaniif bunaan guddisne intala shanan gibee dabarsinee sii kenninaan isheen immoo intala bareedduu damma fakkaatu seenaa sii kennite sanuma wal qabatee ati immoo intala kan gabbara malee fuudhee jettee akka aadaa arseetti kanaafi gulukoo kanaafi suufa akkas bareedu kana naa kennuukeef galatoomi kennaa sodaa kennaa kabajaa naa kenniteef ulfaadhuu kabajamee. Sodaa jedhame. Sodaa. Sodaa. Baay'ee abdiin sodaa qofaa miti. Hiriyaadha haalli qilleensa poolitikaa gargarri feesbuukaa godhi bara jijjiiramaa irraa yeroo tokko kan takka waliin buusee beeku bara kitaaba barreessee gargarri dura marraa eegalee darbes kan dhiyoo kanaas waa takka nama baay'ee simadhu akka dhuunfattillee akka hiriyaa feesbuuk kanatti baratte keessa nama waggaa dheeraa akkuma nama wajjin nyaatee dhugeetitti yaada walii kabajee jaalalaa waliin deemnudha. Habibi, thank you ulfaadhu baay'ee si jaallata baay'ee si kabaja hundumti keessan galatooma ulfaadha lafarratti namni nagaadha meebii miidiyaa irratti girgiriin garaagaraa gandummaan garaagaraa jiraachuu danda'a ilmoon namaa lafarratti boon iftaan bakka itti wal agartu hin beekamu miilli bakki inni si geessu hin beekamu ilmoo namaa sababa siyaasaa fokkisaa gandaaf amantaadhaan walitti buusuu kanarraa osoo sirriitti of qusannee bareeda yeroon jimma jiru otoon aslii kana waa jedhee jiraadhe tokkofa ija kamiin fuuldura isaa dhaabadha inni illee to'ana waa jedhee jiraate ija kamiin fuuldura horii dhaabanna kun isiniif barnoota ta'a jedhee sana mana kan akkasitinaa fudhadhaa baay'een sin jaalladha baay'een sin kabajaa yeroo gaarii. Thank you. Galatooma ulfaadha. Gati ati ta'i. እና እንዴ ነው መከቶ ዚር
namni kun baxaariyaa laalaara nama meeqa jira nama kuma lama kuma fi dhibba jaha nama kuma sadi walla irra deebiinsinii hima please gandummaan faayidaa hin qabu namni yoo wal jaalate ani fasliin duraan osoo yeroo biyya jiru ani faslii wal arrabsine wal qeeqne ta'eeti ija dura waliin dhaabannu asliin garuu mana isaatti naawame nyaata ajaa'ibaa nu qopheessanii hiriyoota keenya waliin akka ajaa'ibaatti yeroo gaarii dabarsine kanaaf immoo kabajaaf jaala guddaan qabaa fi hundumaan keessan boriiftaan bakka itti wal agarree yeellofnu qaanofnu hin beekamu waan ta'eef jechoota waliin jennu dhakaa walitti darbannu osoo eegganne osoo wal qusannee osoo wal eegganne bareeda yaada jiru erga jiru galatoomaa ulfaadha galchiteefi baxaariyaa firi baxaariyaa galchina haa qabisee eeran baxaariyaa galchina qabi karee deedha harreen fe'anii biyya keenyatti ammasitti maaliin baay'ee ulfaata wallah baay'ee ulfaata Xiyyaaraan feena gam. Xiyyaaraan feena asitti. soddaan kabaja kan kanaa isaa waan ulfaata makiinaa guutummaa danda'e itti bara Dursa osoo jaartii qabaattee si fuudhaa bara sallaa. ati jaartii Jaartii qabaattee si fuudhaa. Jaartii osoo qabaatte. Dursitee galtee si kan uffattan jedhu. Ma asliin durseetti ni muudaa itti boosana. Maa hin kolaa. Ifaa jira. Akkasii miti qaba. Ana balleessaanis. Yeroo hawwattee balleessitare gaa. Liibii balleessitare jaala. Akkatti jira. Lamaanuu. Lamaanuu. Infuroonti godheechi gaa'e bakka. family family baay'ee gammadeera baay'ee natti toleera buna fida haadha seena Haadha Jamiila. Maqaa isa hayyaatti moggaasa. Akka jimmaatti maqaa moggaafnu. eenyuuf tokko maal Seenaati? sanii eessa ol jedhi loo seena Ma asli. Doktora kana baay'ee kennaa. dooktaras qoy maqaa kennina amma akka jimmaatti nuti akka jimmaatti look akka jimmaatti maqaan kabajaa jira maqaan kabajaa bakka hunda jira waan ta'eef gara feesbuukii warra jirtan namni 1,600 gara tiiktookii nama 1,300 jirtu walumaa gara nama 2,900 oltu jirtu kanaaf maal barbaanna nuti isinirraa maqaa kompileekii godhaa sheerii godhaa hundi keessanuu kompileekii sheerii hin dabbara soddaan mana keenya dhufee kompileekii 200 qofa sheerii 20 qofa mindin noo inaante kompiiliin godhaa hundi keessan warri feesbuukaa immoo sheer godhaa hundi keessan buna fidaa ijool maal jechuu fi namoonni viidiyoo kan ilaalaa jirtan meebii viidiyoon kan feesbuukaa hin ta'a hin badu waan ta'eef achirraa booda laaluu dandeessu warri tiiktookii sirrii dhaggeeffadhaa kompiiliinkii godhaa asliin soddaadha hiriyaadha no ilaalla in filanna asirraa filannee kaaneet in moggaasna nuti mee egaa nifati sirriitti beekna innis jira maqaa kabajaa akka naannoo keenyaatti beekamu baay'eetu jira mee warri tiiktookis warri feesbuukis maqaa kabajaa ispeeshaal ijoolleen jimmaa warri shanan gibee maqaa kabajaa tokko nuu kenna Maqaa asliidha fakkaata jettan. maqaa aslii fakkaatu maqaa aslii fakkaatu maqaa baay'eetu jira kabajaa Nama wal jaallatu akkasitti wal waama. gonfoo walirraa mulquun seeraan nama Doktor gaafachiisa jedheen waan hin orma fa'a. seeraan nama gaafachiisa Kanaafuu maqaa laalaa gaa maqaa laalaa gurbaa kana narraa dhowwaadha. maqaa kabajaa abbaa nagaa okay abbaa bulguu garee raayyaa abbaa macaa gaaf tokko okay gurraacha keessi adii hin beekna oh maa irree doo maqaa asiin naa dubbisati ana asiin laala haadha abbaa qoroo haadha qeerroo jira kuni deeggartoota haadha seenati okay abbaa giidoo no asliin giidootti naman sorry abbaa bulguu jechuun maaf jedhame beektaa nama jagna nama baay'ee biratti sodaatamu baay'ee akkasii bara akkasii yaa abbaa foggii Gurbuun nama baay'ee sodaatan. abbaa seenaa jenna ka no abbaa seenaa no akka moggaasa jimmaatitti akka naannoo jimmaatti abbaa bulguufaa jechuu heddan ka gorsii ta'e Abbaa boora ta'u. abbaa boor ay amma abbaan booraa jira abbaa giddii hora yeroo jira ani abbaa giddi Dubaayama ani maqaan jaalladhu tokko jira baay'ee ta'e maqoota nama baay'een jaalladha Waan ofii jaalattu abbaa firaatii fi abbaa qalbii
Ani garuu ani maqaa baay'ee jaalladhu. Abbaa duraa jira. Ani baay'ee kan jaalladhu beektaa? Tun anaa ta'e iyyuu kan hin barbaadu. Abbaa qalbii baay'een jaalladhu. Abbaa qalbii. Nama qalbii qabu, nama waa qalbifatu, nama waa bulfatu, nama hin ariifanne, nama ilaallatee kee waan dubbatu akka dubbatu yoom akka dubbatu akkamitti akka dubbatu beeku jechuudha. Abbaa qalbii jechuun. Abbaa biyyaa horii jira. Abbaa gombol warra jedhu jira. Abbaa gombol jechuun mootii gama naannoo keenyatti abbaan boggi boos akkasuma garuu an seenaa isaanii faana osoo hin taane seenaa jireenyaa faana wal qabsiisaa jira amma fakkeenyaaf. Abbaa qalbiitiif abbaa nuti tokko. Abbaa qalbiitiif abbaa firaa. Abbaa firaa jechuun immoo. Abbaan firaa bareeda. Abbaa fira. Abbaan firaa bareeda. Abbaa firaa ta'u. Jaalateera. Okay, abbaan firaa hin ta'a warri jettan lakkoofsa torba barreessa. Abbaa fira. Asirratti filatamuu danda'a. Lamman isaa keessaa kan sagalee caalmaa argatte. Yaa. Bootii. Akkasii. Kaa'amuu danda'a jira feesbuukii. Facebook irratti immoo nan daa'amu. Neturri Abbaa firaa natti dursee jedhe goobsiidha sirriidha. Abbaa fira. Abbaa firaa warri jettan abbaa firaa fi Abbaa qalbii. abbaa qalbiiti. Abbaa firaa warri jettan lakkoofsa torba. No, dhiisi. Abbaa firaa warri jettan lakkoofsa torba. Abbaa qalbii warri jettan lakkoofsa 8. Jabaadha. Namni abbaa firaa simataa filataa jira. Bakka abbaa firaati nama hundaa fira taate jirta. Abbaa firaa goonaaf. Abbaa fira. Abbaa qalbii. Abbaa cabsaa. Abbaa giddii. Laala komentii. Abbaa giddii jira kan biraa. Abbaa giddii ማለት እኮ የሚያስገድል ማለት ነው። ድርቅሲሳ ይችላል ነበር። አስሊ ግን ሲያስገድል አላየሁም እኔ። ዶክተር ነው ከነዋት የሚጨነኝ አኔ አባ ፍራ ማን ፍለድ ቤታ አባ ፍራ ያለ አዎ ነሞታ ባይ ብራትስ Maka ko amma ko suuraa yeroo maxxansinu asladdiin Muhammad jedhee ka'e maqaa kabajaa akka naannoo Jimmaatti kennameef abbaan firaa ragga'ee jira waan ta'eef atis feesbuukii irratti niikneemii kee abbaa firaa godhatta. Right. So kunoo lakkoofsa torba qofa hunduu kan barreessa. Kunoo lakkoofsa torba qofa asirraallee akka jiru. Abbaan firaa sin barbaadu jedhama fakkaata. Malee turbo barreessaa jira abuuman. Abdii Kumeellee abbaa firaa filate jechuudha. Okay. So hundumti keessan maqaan aslii kana booda abbaa firaa ta'ee jira. Soddaan keenya maqishatti gammaddee. Bata. Waan uummanni kiyyanaa jaalatti gammadeera. Sababni maal si beekta abbaa firaa jechuun fira dhiigaa qofa osoo hin taane iminiif maxxanfataa jechuudha. Yaa sabni biraallee dhufe. Sabni biraallee dhufe. Eenyu ofirraa hin balfu jechuudha. Ofitti qaba jechuudha. Obaasee nyaachisaa. Isa hammataa jedhamu. Isa hammataa jechuudha. Aqaafi ነው ማለት ነው። ኦሮሞን አመጣ ነው የሚለው አንተ ላይ ሰራ ማለት ነው። መቃን አስሊ ከነ ቦዳ አባ ፍራ ከቴ ወንዱማ ኬሰን ኦር ፌስቡክ ስኩባ ቀባዳ ነው ሲሱራባ አግሪ የዲያ ጎብሲን አቲማ ዋን እንጀሪን ፎራ ተቀድርቀም ሀቢብ አልፈኑር ጎሲ ቴንክ ዩ ወንዱም ዲኬሰኑ መቅቻ ከጃለተን ነብደና ዋንጀቱ ጀዲነት Egaan daawwattoota keenya kabajamoo galatoomaa ulfaadhaa Rabbi sinaa kabajuu warri maqaan waabsan abbaa giddii, abbaa bulguu, abbaa boor, abbaa firaa warri jettan hundi keessanuu galatooma warra dhuftaniitiin soddaan waliin baga dhufteettanii hundi keessanuu galatooma baay'eema isin jaalanna baay'ee isin kabajna yoo akkuma inni jedhetan yeroo tokko tokko haalli qilleensaa warri miidiyaa fayyadamu paablika irratti walitti bu'aa wal arrabsamaa jedha. Akka carraa yoo qaama wal arge mootu wal qaanfachuurra maal jechuudha waan jedhanitti seenaurra hamma tokko akka itti wal argu biyyatti wal argitan hin beektan waan ta'eef jechoota keessatti wal qusadha. Siyaasni fira dhaabbataas hin qabu, diina dhaabbataas hin qabu. Haala siyaasa biyya keenyaa laaltanii garee gamaa gamanaa walitti wannoo jedhu kana laaltanii yoo yaada keessan karaa wantaatiin dhaabbachuu karaa seera qabeessan ibsachuu dadhabdan arraba gadi bu'aa naman arrabsinaa waan faamilii dhimma dhuunfaa nama sanii dhaaluuf keessan seeninaan dhimma jedhu qabna. Galatooma ani abdii nama baay'ee jedhu nama baay'ee dinqisiifadhu nama yeroo dheeraa asirratti wal beeynu so kanaaf osoo guyyaa tokko walitti mufatin yoo walitti mufannillee karma keessatti yoo wal loluu barbaadnillee wal lollee wal sirreessinu wal ergannu wal gorfannu qaaman guyyaa tokko osoo walitti naarin rabbi wal nu garsiise hiriyyoota keenya birallee biyyarra jiran daawwattoota keenyallee warra biyyarra jiran akkanumatti rabbi suutan
umrii dheeressee wal nu haa agarsiisu hawwii jedhu qaba kaama firoottan baay'ee qaba amma Dubaay biyyatti deddeebitu kana fa'aa namoota baay'ee asirrii kenna yoom dhufta jedha Suudiin kun akkasii biyyi keessa akkasii Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa kan akkasii nama addunyaa kana naanna'ee hiriyoota kenna fuula ifaan akkatti wal argu hunduma keessa rabbi nu haa godhu akkuma abdii Itoophiyaa irraa fidee wal agarre kan hunda keessa nama guyyaa tokko gammachuu irratti wal argu nu haa godhu isiniin jenna baay'ee isin jaalannaa galatooma ulfaadhaa amma deemaa isinillee warri isin bira halkan keessa sa'a shanii sir nu bira shanii warri jaarsa qabdan deemaa jaarsa keessa nama dhaarafaa hin eegaara warri jaarsa qabnallee bakka biraa deemtaniitiin yoo bashannantan natti tola ያው ነው ስለዚህ ጮሁ ደም ነው ካለ ኔትወርክ ያይታው አንተ ሰዓት ኤራ ታው ጃለ እንበይታል ስለዚህ ጮሁ ልትጮሁ ወር እየተላከው ነው ባረታ ስለዚህ ጮሁ ቦሪስ ጆለን ሲጃለቱ በርባዶ ጭጭታቱ መስላሉ ማለት አከደ ጩፍቴ ደምቱ በርባዶ ወር ፌስቡክ አቆኒ ባይዘ ኔትወርክ ዋይፋይ እየተበላሸ አራፈነት ተረፈ አይፈን ተበላሸ ቡና ዱይና በቃ ሀየ ቡና ፊት ሰኒ እንቱራ ጥቆ ሲራምር አከሚቲ ሰፈራ ኮበርቴት ሙጫ ቀጠቀቲ ተኮ ጅራሪያንኪ ካሜራ ይፈት ይገባይ ኦኬ ደሞ ነው ማረግ ትችላለህ ቪዲዮ ካብከቲ ረት ኮንቱ ካንጎዳ ካብከቲ ወይ አይፎን ቀመተ ቤካም አ በቃ እዚህ ታቶሎ የሮ ብራ ወላ ገራ ሁንድ ከሰሩ ሼር ወሊ ገራ ኦኬ እንወዳቸዋለን ዋን ተራመጡ ቀብዳ ማለት ባየን ሲንጃላ ባየን ሲንከበጀ ወንዱማ ኬሰን ወላሂ አስሊን ቁም ነገሮ ጀቲ ሰርፕራይዝ ነጎዴ አኒስ ባይዞ ነሞታ አችታኤ ኢሪዮኒኮ ሰበበኮ kan asliin been asliitti fidee ori social media illee jaallanne baay'ee isaanii baay'ee jaallatuni qaamaan arguuf haallee barbaadu kiyyaa jabalfaa biyya raamoo kanneen akka nuur aliifaa baay'een ijoolleedhuma arsii immoo ta'anii immoo kan aslii immoo hin beekne kan yooma wara gare nasriifaa yoo nuti asin jedhaara so hiriyoonni keenya baay'een abdusii ko beektu namicha wannoo tokko fa'a gurbaa hiriyaa keetii ka mana wannoo qofa amutti kana abbaa eenyuti amutti abu maali amu arabiyaa majalis abu sabari mo keessaan barreesse diimaa tokko ka dhiyoo kana mana isaa ta'e gaafgee mana ta'u kam majlis arabiyaa eko ka amutti dha ijoolleen jiru baay'eeni so namni ilaal siyaasni warra siyaasaa fayyada warra ittiin jiraatu fayyada nuti immoo fayyaalessa waa'ee siyaasaan beeknu meebii miidhama hawaasaa yeroo agarru dubbachuu dandeenya namni immoo waan barbaade dubbachuu mirga qaba asliin waan barbaade mootummaa qeequu danda'a abbaa barbaade deeggaruu danda'a aniif asliin dhimma sana irratti immoo walloluun abadan hin taatu maaliif nuti lafarratti wajjin jiraanna wajjin nyaanna wajjin dhugna inni yoo barbaade abbaa barbaade waan barbaade gochuu mirga qaba garuu ani afisa immoo wanti walitti buusu hin jiru daangaa tokko illee hin qabnu waan ta'eef jechuudha nuti kan nu fayyadu tokko ta'uu wal jaallachuu qofadha osoo aniif inni sababa namaatiin wal arrabsina taate arraman isaatti nan affeeru dhufee uffata kabajaanatti nuffisu kabajaan wajjiniin haasa'uu hin dandeenyu so wal yeella'uurra immoo wal kabajuu wayyaa waan ol kabajnuuf immoo kabajaadhaan asitti wal agarree kennaa kabajaa kennaa soddaa naa kennee natti uffisee na gammachiise so anis viidiyoo nan hojjedha viidiyoo nan maxxansa amma viidiyoo sanas ilaaltu Facebook irrattis nan maxxansa naa galateeffattu hundumti keessan aslii naa galateeffadha bifa sanaan aslii akkanaa hubattaniin barbaada namni karaa miidiyaa irratti isin laaltanii fi lafatti garaagara an obviously aslii miidiyaa irrattis akkuma beekuttan lafatti argadhe kan miidiyaa irratti beeku caalaan lafatti argadhe namoonni na jaallattan kabaja olaanaa asiif kana booda akka gootan akkuma duraan kabajan akkasini jechuun barbaada irra deebi'ee maqaa hordoftoota kootiin maqaa kootiin maqaa maatii kootiin galatoo ulfaatu siin jedha. Galatoo Thank you. Bye bye family isin jaalanna isin kabanya warri finfinnee yaw soddaan gaafa baxxaaliyaa fe'ee dhufu dirree xiyyaaraa dhayxanii xaayiroon faanti isin argaa jira. Soddaan dhayxanii ijoolleen finfinnee jirtan akka xiyyaara irraa buuftanii fe'an baay'ee guddaadha waan ta'eef isin hin jenne ka yeroo gaarii qabaadhaa sagantaa bunaatti ga'e waan ta'eef
sodaa biyyi gochuun barbaannu isin Yoo barbaachise booda TikTok dhaan itti deebina. Boodarra baay'ishkii itti deebina. Ciao. Ciao. Eesaan cufan? Warra TikTokii bakka sadaqaa isaan cufee isinitti haasaa jira. Dhageeffadha. Laalaa isin warra Feesbuukii kun. Isin jalqaba isin tu abdillee wal nu barsiise. Citii isinitti mana laala. Feesbuukii. Abdi isin warra Feesbuukitti wal nu barsiise. Isin tun sadarkaa irraa kanallee nu gahee iccitiidha kun laal. Kuna wallaahi bakka sadaqaa cufee isinitti haasaa argitanii bakka sadaqaa. Ammallee kabajaan isinii qabu maaliin ni beektanii warra TikTokii silkii caccabduu tanaan itti haasa'e. Shuuftu argitanii warra TikTokii silkii caccabduu tanaan itti haasa'e ilaala kaameraa isii akka jiru. Isin warra Feesbuukii iPhone Pro Max 16 isinitti haasaa. Amantaan amanuu baatanii kanaaf kabajaa isinii mala galata isinii mala al tokko kabajaaf galata keessanii immoo sheer godha. Hundi keessan sheer godhan 700 kun. Sababni isaa immoo viidiyoon kun ergaa guddaa qaba. Lammaffaa namni ta'a hin badu akka TikTok waan ta'eef. Waggaa kana waggaa lamman kanaaf nama. Namni dhaggeeffachuu qaba. Laayik amma fakkeenyaaf amma immoo gidduu kana qilleensi gidduu kana gadummaa wayii keera. Anaaf si garuu waan akkasii addaan nu fageessu. Akkuma anaaf asii addaan hin fageessine isiniin hiriyaa wajjiniin mana tokko keessa hojjettu. Wajjiniin dalagaa keessa jirtu adda fagachuu hin qabdu. Sanaaf kun ergaa qaba waan ta'eef viidiyoo kana namni 700 jirtan kun sirriitti sheer godha. Yalla. Sheerii gochuun kun akka TikTokii nama danuutti hin danda'ama. Maaliif sheerii godhaa gamma nama 200 qofa sheer godhe xuruu noo እንደዚህ እንደዚህ xuruu noo ፋሚሊ ጎብቲ sheerii gootu isin argaa bar Sheer godha hundi keessanii. Indaga usira bada wali TikTokii kun nama kura dhibba Maal kana beektaa? Amma taa'eeti dubbii salaalee baay'ee namni laayivii ilaalu baay'ee sheerii gochuun jaallatu. Warri dhufee namni gariin kan hojiirra kan fajiru fa'a dhufee booda sheerii godha. Akkasi. diimesa akka wanta akkuma TikTokii dha. Yoo maagoyyaan. Xiqqoo isinaaf. Xiqqoo isinaaf. Namni 50 sheer godha. Namni 50. Jamiyee. 50 sheer argu. Jamila. Xiqqoo isinaaf ammallee. Nama 50. Xiqqoo isinaaf. Alasena. Viidiyoo keenya takka gootee doktar. 300 namni shiikono yaayyuuti. Adde bunda eegolla. Yeroo gaarii qabaadhaa kalaas. Thank you.